إيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو بليونكو بقى جراتني كان كابا في كبا جرتنا عندي كيسانيو نجاني كوبا كجرتني تسيناك أبو ججا الروانتنا نقابد إذني في أكاتا بسكوتي وكان جورنا جيتو جتاتني كارا سلباتا منا كينيا كيساتيني hojjechuun dandeenya alaa bituu dhiifne wantoonni nu barbaachisan waan baay'ee miti gamanumaan kunoo daawwadhaadha daqiiqa yookaan daakuu duqeetii kiilootu jechuun hammammoo maasiin barbaachise abasuuda yookaan qimamii gurraacha soogidda bishaanii fi kaameraadha yookaan hirshoo zayitii xiqqoo Simbarbachisaa kunoo qodaa qopheeffannee akka kanatti hojjechuu deemnaa nu faana turaadha. Warroonni isinitti tolee laayikii sabskiraaybii gochuudhaan koomentii barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Kenoo hirshoo malaagaa tokko burcuqqootti bukeeffattanii yookaan saayinaa xiqqoo isheetti bukeessitanii lafa bishaanawadhaan rukuttanii lafa keessanii hirshoo yookaan kaameraa soogidda xiqqootti gootanii akka kanatti soogidda xiqqeessitanii gootanii bukeessitanii daqiiqaa 5 waan akkasiitiif bishaan xiqqoo noo'istuu bishaanawadhaan daqiiqaa 10 fin teessistuu yeroo inni buku jedhe yookaan bukaayee ol dhufetti akkanatti rukuttanii oliin geessan hirshoon akka sirriitti ol nyaatu soogiddaaf hirshoodha kuni yookaan immoo kaameraa warra biyya arabaa irtaan kaameraadha. Akka kanatti bukeessinee teessifnaa jechuudha daqiiqaa 10 waatti gaddaanee yookaan waan cuqqaallee akka waan seenne kanatti gaddaanee teessifnaa daqiiqaa 10 fakkatti ta'a. Yeroo inni bukaayee walitti deebina hanga sitti turtiin keessan walii yaa ta'u laayikii sabskiraaybii gochuu hin dagatinaadha. Koomentii barreessuu hin dagatinaadha. Warroonni maatii gootaatan na jajjabeessaa jirtan galatoomaa isiniin jecha. Kenoo qodaatti bukeeffannu qopheeffannee hirshoon keenya nuuf bukaayee jira. Ani garuu waan maatii baay'een na bira hin jirreef jennaan burcuqqoo 2 qofa godhee sin agarsiisuu fi sin hangafee tan godhuu ni dandeessanii. Kunoo burcuqqoo fidannee amma burcuqqootti safarreetti naqnaa dhugaa shaayiidhaan ganama baay'ee tokko bareeda buskunni magaalaarraa bituurra yookaan suuqaa bituurraa ofiidhaa manatti hojjechuun baay'ee salphaadha. Anoo kalaasee abbaa 2 godhannee jira yookaan burcuqqoo 2 baay'ee nan barbaachisu. Amma abasuuda yookaan qimamii gurraacha itti goona.
qimamee gurraacha malaagaa sukkaaraa tokko gootanii naan isin gaha garuu immoo xiqqoo harka keessan irratti hin sukkumtanii akka foolii isin kennu jechuudha. Kinoo akka kanatti abasuudaa yookaan qimamii gurraachatti naqannee xiqqoo harka keessan irratti yeroo sukkumtanii urgaan isaa hin baha. Abasuun immoo yeroo keessaa urgaa'ee namatti tola. Akkasii isiniin jedhaa hordoftootaa fi kabajamtoota koo laayikii gochuun dagatinaa viidiyoo koo hundayyuu amma yarshoo yookiin kaameraan bukaa'eera finneetti naqanna. Akkanatti bukaayoo xiqqoo soogiddaa wajjiniin daqiiqaa 10 teessistan bukaa irshoon yookaan immoo kaameraa. Zayitii xiqqootti godhanne malaagaa tokko zayitii malaagaa tokko ta'itti gootanii godhattanii ittiin baasistanii zayitiin kunoo kana fakkaataa hordoftootaaf kabajamtoota koo daakun immoo duqeetiidha. Sirna duqeetii bareeda. Bishaan xiqqoo birciqqoo nuusetti godhattanii waan hedduu tokko namatti toluudha yeroo hojjetan. Wanta harka ofiitiin hojjetan hanga magaalaa irraa bittu hin gahu ammanatti hojjetantu caala. Maaliif ofii keetii jaallaltee hojjettaa qulqullina isaa eegdee waan hunda isaa eegdee sirriitti bukeessitan hanga inni wal qabatutti. Akka inni laafne yeroo laafee yeroo zayitii keessa dirree godhamu zayitii dhugaa. Illaafistanis hin jabeessitanis giddu galeessa isaa bareedaa isaa gootan bukeessitanii dhumarratti amma bukoo isaa hin agartanii. Sirriitti bukeessitan harka keessan jabeeffattanii sirriitti akka inni sirriitti ol nyaatu. Bukoon isaa yeroo ol nyaatee bukoon tole yoo zayitii keessa irree godhan zayitii hin dhugu bareeda ta'a jechuudha. Akkanatti kunoo daakuu isaa ol nyaachistanii waaw ammallee nafaa sirriitti ol hin qabanne kunoo akkanatti bukeessitanii jechuudha. Bareechitanii no harka namaan qabatu harka koon argaartanii kan harka keessan hin qabannetti ol qabatee jira harka namaan qabatu jechuudha. Akka waan zayitii qabu garuu immoo zayitii hin qabu. Zayitii san malaagaa tokkotti godhee malee kunoo kana fakkaata.
sirriitti bareechitanii ol nyaachistanii bukoon isaa kuni tolee jennaan yoo zayitii keessa gootan waa tokko naman dhibuu bukaa'ee jennaan no akkanatti amma seenaa keessatti keenya amma inni tokko bukaa'uu daqiiqaa walakkaa akkas turre kunoo akka kana fakkaataa hordoftoota koo kunoo harka namaan qabu baay'ee tokko bareechitanii bukeessitan jechuudha ol nyaachistanii sirriitti chikaanee distii yookaan bilaastikaan hinaa yookaan immoo yoo qodaan keessan giddoo yookaan qadaaddaa qabaate bareedaa yoo qadaadda sin qabaanne immoo akka inni qilleensi seenne akka kanatti bilaastikaa yookaan kanaan ashaknaa Sambuda daqiiqaa walakkaa tokkoof hin teessifna hanga inni bukaa'u sinin jedha kunoo bukaa'ee jira kuf ol jedhee garuu bukoon keessaan baane hammalleeni inshallah bukaa'ennaa walitti deebina waaw kunoo akka kanatti hordoftoota koo akka kanatti kunoo ol dhufee bukaa'ee bukoon isaa baay'ee tokko bareedaa ture qaawwa walakkaan booddee walitti deebinee ture እና yoo qodaa qabaatan qodaa irratti rigduu yoo qodaa immoo qodaa irratti rigan hin qabaanne sa'inaa gurguddaa yoo jiraate sa'inaa yookaan tirii guddaa irratti rigduu waan qulqulluu irratti rigdan no akka kana fakkaataa bukoon isaa yookaan ajiinan isaa jechuudha ani kunoo isa kana irratti rigaa tirii kana irratti riguu fi yani tiriin kuni geengoodha wal qixxaawaadha yeroo rigdan naman dhibu isa irratti wal qixxeessitanii rigdan kara tokkoon yeroo rigdan kara tokkoon ol caaluun qabu yoo kara tokkoon ol caalee kara tokkoon haphate sinjalaa zayitii dhugaa yeroo zayitii keessaa gootan kanaafuu rogni isaa afranuu wal qixxaawachuu qaba rogaa geengoo isaa afraniin iyyuu wal qixxaawachuu qaba sirriitti jechuudha ano harka namaan qabatu jechuudha maaliif bukoottolee akkasii tirii kana zoorsaa rigannaa jechuudha kan inni waliin qixxaawan yoo karuma tokko rigne kara tokkoon haphate kara tokkoon furdaata kanaafuu naannessaa rigna inoo akka kanatti naannessinee rigannaa jechuudha roga tirii kana roga guutuu isaa guunnee akka kanatti bareechinee roga afra isaatiin rignaa jechuudha inni muranii qunxuranii keessa buusanii zayitii dhugaa kanatti riganii booddee walitti deebisanii mummuran baay'ee tokko bareeda zayitii illee dhugu Anna akkana kun hordoftoota koo kana fakkaata
amma rignee gosa afranirraaniyyuu wal qixxaawwatee jira yookaan immoo saayinaa kana guutuu isaa wal qixxaadha kun akka kanatti waaw maashaallah akka kanatti wal qixxeessitanii rigdanii achi kaanee walitti dachaafna osuma waliin caalle siraatan walitti dachaaftanii illee akkasin jara waliin caalle jechuudha. No kanatti wow maashaallah daakutti godhattanii akka tireensiin jalaa qabne qoomma saayinaan tirii waan ta'eef innaa jalaa xiqqoo qabuu barbaade garuu hin qabne kaaseera kenoo akka kanatti ammoo xixiqqeessinee inshaallah albee yookaan sikkina muduraa kun akka kanatti marattanii caafii xiqqoo irraa murtan waan xixiqqaatuuf jenna achiin akka zayitiin isooleen seenne zayitii dhuga akkasii hordoftoota fi kabajamtoota koo kun immoo amma akka kanatti sikkiinaan gadi godhattanii waaw akka inni yeroo zayitii keessa gootan akka inni xibsiin isaa bareedutti yookaan akka zayitii hin dhugne xiqqoo sikkiinaan akka nama muruu gootanii hin murtanii garuu akka nama muruutti gootanii waaw no zayitii keenyaa sittirra kaayyenne zayitii immoo zayitii qulqulluu ta'uu qaba no inni mumuree kana fakkaata maashaallah ayyaazet qodaa itti baafnullee qopheeffannee yoo zayitiin keenya nu fo'e keessa buufannaa turtiin keessan hanga dhumaatti na waliin ta'uu like subscribe gochuu hin dagatinaadha zayitiin nu fo'ee jira keessa buufannaa maashaallah no zayitii immoo abidda jala gadi qannafattan akka zayitii sin jalaa hin dhugne yoo abiddi persentiin abiddaa ol ka'e yookaan immoo gaaziin ol ka'ee jiraate zayitii sin jalaa dhuga hin bareedu dafee bilchaata dafee yeroo bilchaate san zayitii dhuga mi'aawullee hin bareedullee keessoo lixiidha kunoo kana fakkaata yoo isinitti tolee laayikii godhaa koomentii barreessuu hin dagatinaa hordoftoota fi kabajamtoota koo sinan jaaladha sinan kabajaa keessattuu warroonni jabaadhu naan jettanii na jajjabeessitan hedduu tokko galatoomadha waaw kunoo kana fakkaata wallahi yoo jireenya mana ofii keessa waa'uma hundaalaa bituu baatanii mana ofii keessatti hojjetatan baay'ee tokko bareeda maaliif harka keetiin qulqullina eegdee gootaa akka lubbuun kee fedhutti yookaan namsiyyaan kee fedhutti godhatta birrittiin alaa bitan sanirra manatti yoo godhatan wayya waaw kunoo kana fakkaata maashaallah tabaarakallah wallahi waan hedduu tokko bareedadha biftisaa waaw magaalaa ta'eera garuun bilchaanne maaliif zayitii abidda sirriitti jala gadi qannase suudaa bilchaatodhe
kana fakkaata. Yaada keessan naaf kaa'uu hin dhiisinaa hordoftootaa fi kabajamtoota koo. Viidiyoo koo guutuu ilaaluu hin dhiisinaa hanga dhumaatti daawwadhaa. Maashaallah. Amma karaa bilchaachuutti deemaa jira. Kana fakkaata shaayii qopheeffanne duruu shaayii qopheeffannee eegnu shaayii wajjiniin karaa nyaachuutti deemna. Hordoftootaa fi kabajamtoota koottan waliin nyaadhaa waan waliin turtaniif galatoomaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Yoo isinitti tole laayikii sabskiraabii gochuu hin dagatinaa. Isiniin jedha daawwattootaa fi kabajamtoota koo hundi keessanuu bakka